Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakika lama-lama sini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, يا هلا. wayo. السلام عليكم. هذا اخو محمود. القام ابو. Naga wallahi. भैया के दी Ayya alhamdulillah. अखबार के मान तुझे रखे भी كيف الحال؟ طيبين؟ Alhamdulillah itu jirenya. تعرفه؟ Saudara, वहां से तकर जी जाना कर था मुझे saudara, हैं سعد سعد. اخي معي سالفه. अकेले ना जिर तन मेरो سلم wallahi عليك. naga. संजी की ऐसी यादें वे बेटा Wallahi rabbi si ayad. ها؟ والله سين جالة मुझे والله बिल्ला अकना मिसी जावे ते कना रब्बी से जाले मुझे वन ब्रांजन Amin amin. भैया के दी Wallahi bhaiya alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi يا ابو. जबा डोवी भी किया करागारी रे जिरता रब्बी से आला बिस والله वन्ने तुम जितर तो कुम बाय तो कौन से बेटे wabarakatuh. Wallahi. Video dalagu. ati jecha namaatiif gocha namaatiif miti waan amma yookaan ijoolleen viidiyoo irratti waraabanii waa siin jedhan laalteetti waan kana duubatti deebiini Wallahi itti fufi inni irrattuu eenyuun si banamee jira abbattiin na arrabsitu hundinuu hin hojjedhu ani irratti deebi'e namni biraa oo barbaade malsiya deebisuun malee hin deebisu kun. yaa habiibi kiyya jabaan wallahi baay'ee tokko si jaalannaa jajjabaadhu karaa gaarii irra jirta wallahi waan rabbi jaalate dalagu jirta. Inshaallah. Gubu miti dukki marraa dhibballee haa gubanii si faana jirra wallahi si faana jirra ati sanii jettee tuttubii narratti gubanii jetteetiin duuban deebiini. Laa. Yuutuubiin guyyaa tokkotti eenyuun guyyaa tokkotti deebi'e tiktookiin. yaa akkasii jabaadhu karaa gaarii irra jirta habiibii kiyya si jaalannaa si kabajnaa akka namni Sagaleen si jiru. jaalate kana rabbi si haa jaalatu. Amin amin. Sagaleen jiru ijoolle. Sagaleen hin jiru jedhama hoo. Akkasii wallahi habiibii kiyya mee adi kiyya naa deebisitta jamalle beektaa. Keessaan. Radifti oke, assalamualaikum. Keessaan si dubbisaa waan si dubbisu naanni waan fuula naa deebisee jirra wanna godhi sitta Namni jama. qoy. Keessa kami. No keessaan si dubbisaa fooloo koo naa deebisiisin jedha. Fooloo arguu hin danda'u qoy asiin xaasii godha. Achiin taa godhi ana si deebisa. Akkasii wallahi jajjabaadha rabbi si haa laaffisu ijoolleen teenya warri as bobbaatanii cabbartanii ta'e karaa inni isin gorsee irratti karaa akka inni isin gorsaa jira wallahi namni waan keerii irratti yoo isin gorse nama kana hin arrabsina wallahi guyyaa ganama kana waamee qarqee beekta jecha namni jedhu hedduu nama aarsaa garuu haasaa namni sitti haasa'ee yookiin viidiyoo irratti waraabee mucaan kun karaa bataa irra jira jedhee isin godhu sun wallaalummaa isaati. Waan jedhu boo dhiisaa boo warruma muuziqaa jaallatu caffaran nagaa kooti irratti waalaikumsalam warahmatullahi. Ambee waa mara keessa anu nama na arrabse moo irratti ijoollee shamaraa dhiisi aniyyuu ijuma kan kee kana sodaadha beektee yeroo asitti jettee jiba baatu sana. amma gadi hin qabaan sodaatin. Hojii kottu gali si argeeraati waan ati hojjette. Sirratti Wallahi akkasitti habiibii kiyyaa ati xiqqaa guddaan jedhii nama karaa badaarra jiru nama karaa munaafiqummaa irra jiru. Tokkuma hundiyanaa walaa Tigraayii walaa maalii jammarame amma. Yaa wallahi intala takkatu ganama caaltuu irratti maalii waraabdaa maalii jennaanii hedduu tokko waan itti beektaa. Qabsummaan asirratti miti. Qabsoon asirra baanii qullaa sirbuu miti. Qabsoommaa muuziqummaadhaan hin dhufu. Amma namni mana hidhaa jira laa amma fakkeenyaa du'aayii godhama ammallee irratti sirbame. Sirbi gaafa gammachuu miti. Yaa wallahi amma gammachuu maaltu jira haala keessaa ilmi namaa dhumataa biyya keessatti dhumataa. Amma mutaani si ammallee maalii mana gumaa minaami maal jetti maalan beeka muuziqaadhaan immoo wanti dhufu hin jiru silaa du'aayiidhaan malee. Yookaan gochaan agarsiisuudhaan malee
Ka du'e du'e Jawaar jawaariidhaa jiruufillee sirbaniiti miti barra. Amma maal jetti ijoolleen garii yoo nuti sirbineetiin gadda keenya kana wannan gooneetiin of keessatti akkuma garaa keenya keessatti nu gubate sun akkuma san sirbineetiin yoo of jajjabeessine yoo jetti sirbaan of hin jabeessu namni du'aayii godhateetiin nu laaffise rabbi jedhee. Numeer. Salaam alaikum. Wayye. Waalaikum salaam. Deebiseera bakka Mahammadu daqiiqaa taraa Fayyaadha. Ayyaa habiibi kiyya kalaase yoo namni biraa dhufe galchi tira koon qabuun keessaan si dubbisa. Rakama kiyya si ergaa hojjaasu hin namni. Numeer. Maal abbi Achuma warra jala jedhee jirtan illee fooluu naa godhu. Foologiraafii kun. Numeer. Edda ija kee kan dukkana keessa ilaalee rafiitiin qabu ija kee gadi qabu gisee nama naqatu. Iddoon ija babaasutti footoo na kaaftanii profaayiliin godhatinaa. Hayyi. Warabbi miti footoo si kaasu miti footoo si kaasu miti ija kee kan akkuma kanatti dukkana keessatti si argee akkasin godhini ija kee bareechitee babaasinetti tokko jedhe lammeeffatee mamaa inni beektaa kan inni barbaadaa jiru. Mucattii si yaada quraana qaraa isaa turte beektaa. Jaalalli siinaa qabaadha. Wallahi nama danuu jaalalli si qabamaa jiraan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kee lama godhaa jiraan kun kaa'uun bayi deebii. Nageessu nume. Si Numeer. Numeer. Ani moo? Numeer. Galgala yoo siin irra galteetti ta'e yaani siin haasoftu waan ta'e yaani laqee foolee godheeraanii keessaa akkasiin adeemfiftu naa godhiin ishii. Maali? Nan barbaade bareechuu jetti. Jechi yaani gizee tokko quraana qara'uun barbaade gati ta'e jennaan qara'uun keessaan qara'uun barbaade. Amaariffa beektaa? Bareecha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maa guruupiin kan biraan jiru kan quraana. Jiru wallahi laazim jechi yeroo waan guyyaa dalagaa irraa gatiin turu jana nama ta'e wayyaani galgala mucattiin immoo hin qaraasti natti fakkaata. Amma gaa Waalaikum salaam habibti. Jirraan asiidhaan anoo maalii nan barreessa riikoordiin godhamu innoo rakkoodhaa feesbuukaa eenyu. ችግር የለውም ኮማሊ ቀበ ያኒ በሬፈማ እንደንደሱ አማርኛ Gowwaa fi dhimma dhuunfaa keessanitti barreeffadhu yaada akka kennanuuf hin fakkaatu. maal jechuudha? طيب حبيبي استني شوي صبري بتعوسي Numeer nurraa qabi yaada kennachuu dhufne nuti marii. Ayyaa yoo galgala siin dhufte siifanii galchee wajjin haasofta bakka jedhu. خلاص باي Yalla. Ayyee maa inni Salaamu alaikum. maqaa kee? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aayee maashaallah Numeer haga dandeetteen warra miseejii si barreessu kanaan haga dandeetteen salaama jawabuu yaali siin jedha. Maashaallah baay'ee nu boonsite wallahi nuuf jiraadhu rabbiin umrii keessi haa dheeressu egaa ati tokkokkee kanarra as baatee siniin shamarran kaniin loluu jalqabdee mataa ol qabannee shamarrummaa keenyatti boonne deemaa jirra. Itti fufii tokkokkee kee guban malee kaayyoo kee yookaan karoora kee hin gubanii. Uumaa wanni hamilee si tuqu takka illee hin jiru abshir siin jedha rabbiin jazaa kee ammoo jannatul firdoosiin si haa gammachiisu nu boonsite hamilee nu hortee galatu ani shamara waan ta'eef ofitti qaanfachaa ture innaa shamarran biyya arabaa jedhan waan shamara isa jedhu maqaa waliin nu qabuuf badii kiyya malee waanan shamara ta'e qofaaf ofitti qaanfachaa ture wallaahi. Kanaaf jabaadhu jabaa kenna rabbiin si bira haa dhaabatu khayrii tanallee rabbiin sirraa tursiisuu siin jedha galatoo tokkokkii kiyya guban jettee namni na arrabse jettee akka duubatti hin deebine duratti malee. Yaa wallahi abbaan fedhe maa galgala nan arrabsu haadha koon tuqin malee abbaa koo maal naan hin jedhin malee akka barbaadan na arrabsa. Tiktokii gubaa barbaadan garuu haadha waliin moon kabajna argeeraati abbaan na arrabsa. Abbaan fedhe haasee arrabsu waan numa sirraa fuudhan takka illee hin jirtu beekte namni rabbiin hin sodaanne gaafa isheenii aalimni guddaan boo'ee hin sirbinaa jedhu namni didee osoo dhaga'u osoo beeku didee gaafa ati gadi baatee ijoollee viidiyoo irra waraabuu jalqabde of tarte gaafa ati gadi baatee siniin akkana hin godhinaa jettee dubbachuu eegalte
wallahi lazim video baay'een hordofa numeer akka numeer jira jedhaniiti bar akkamiin sirbina kaaslaa video nurra waraaban jennee namni hedduun sodaa rabbi osoo ta'e sodaa keetti of sattar aboo rabbi duniyaa fi akiraallee si sattar ittuma fuuf simaa sodaataniiti man kammaayyuu dhiisani alhamdulillah sodaa rabbii lafa kaa'anii islaama qofaa miti kiristaanillee kanaaf galata guddaa nu biraa qabna baay'ee siin boonna itti nuuf fufii siin jedha carraa nama biraati kenni galatoom. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم. فيانا مالي الرامن وكان النيو إمي دقمني. آمين وعليكم السلام ورحمة الله. ما كنك كنو عليكم السلام. دقيقة كبير يا بيشوف. دقيقة كبير ونمتي يا صاح. asirratti regulation deeqala lama isinii kennee asaatii baa hunda yunangalcha Ukko akka kanatti wayyandumaa fiyyushi maashaallah hojii kee hojii bareedaa rabbi sirraa haa jaallatu rabbi si haa dheeressu hojii kee kan akkuma jirtu kana caalaatti muddii kana olitti nuti si faana jirra insha Allah akkuma jirtu bakkuma jirtutti rabbi si haa tiksu si faana jirra jajjabaadhu jecha namaaf bakka hin kenniini gocha namaaf bakka hin kenniini siin jechuun barbaada buleessa keenya shortaa keenya ijittii kee bichaa gadi nurraa qabee galgala irraa fiin hin bulaan. Sumay sanyii jawa. Hello. Okay, geeffattee jirti isheen assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hee daqiiqaa koos fixeera maaliif jennaan dumtiyyuu seenee yaada isaa ibsatu inshallah. Okay, numeer awwala carraanaa kennuu keetiin guddaa galatoomsin jedha. Itti aansun immoo wallahi maashaallah tabaarakallah hedduu dalagaan tinti'an akka natti toltee jirti maashaallah rabbiin sirraa haa jaalatu akkasumatti itti nuufuuf garuu immoo tiktookii kana jalaa gubanii maal na godhan jettee hin dhiisin dalagaa tan keeshii. Hi guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani soo wanni siin jechuu barbaadu tanuma way tiktookii kiyana jalaa gubanii way naarrabsanii jettee dalagaa tan ta'in. Isi wallahi udda ati tiktookii kanarratti kana dalaguu jammartee tiktookiin. Wallahi maa nama fooloo 38 qabu fudhee naan hin didiyan kan koonaaf guddisan jedhe. Nama meeqa? Wallahi rabbi umrii keessa haa dheeressu darajaa kan keessi haa dabalu. Akkuma mucattiin jettisaa wallahi namni sheekota ustaazota aalima gugurdaadha dhaga'uu dide kan sii dhagayeeyyuu asirraa las jedhe maashaa Allah. Ilaameen jaallatu namni keenya arraba yoo jaallatu arraba immoo kana rasaa nan beeka booddee abbaan arrafamu kun yookiin na galateeffata yookiin nan galateeffatu arraba kana giroodha akkan ittan gaafatamaa garuu giroodha. Wallahi tiktookii kan kee gizee dhibba tokko yoo si jalaa guban ati gizee 200 irratti hojjedhu siin jedha obboleessa kiyya galatoomii antanuma siin dabarsuuf seene. Guddaa galatoomii carraanaa kennuu keetti illee okay. Oo Maamadu. Hayya inshallah. Abshir. Nagaa qabda? Nagaa jirtaa maamme? Jirra. Akkamaati? Akkamati? Nagaa maamme ko. Maal jetta laa jabaadhu gaa? Jabaadhu ishi nagalchi. Ta'e kaayee fagaan kee abbaa kana. Abbushee jalatti adda. Ajjalan jirtu hin argitu gaa shabaqaan. Hin dhaga'amu? Nan dhagaa maal ta'e shabaqaan kee? Mee nagalchi. Dubbise. Hin dubbifamu? Jedhee nama gorsaa. Maal jedhaa? Tulla barakkaattu nagaa ijoollee jireetii guyyaa baaduu jabaadhu koomentii dubbisi kaasanii maali koomentii naga galchii gadheeshi sirbuu bichaa irratti hojjettaa hunduma warra gandumaa baartuu natti sheer godhaa. Dhukkeen irraa kaasa warra gandumaa ammoo nan arrabsaa maatila kun argadhe. Wallahi arrabsa nama gandumaa baartuu argannaan dhukkee. Siyaasa jaraa fudhatanii calamina baan
الو السلام الو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. ريموني أكم في يا خيتي هيا الحمد لله كم بو. جرتا شرطة لا خينيا والله وي قالت مدو قارب برمسي هادي ريسو هي رجعت جرتا السلام عليكم. ايه ما ندري اقل ايه لا ما ندري هاي دكتورة كيف؟ بقى ربين والله بقى تيك توك كتلا بك سيدي بسي امين امين. أنا عفو دعاء ما قدا وي ما يجي. وعليكم السلام ورحمة الله. محمدو أكمل. ناقا والله جرتا يا adara mal adara itu baik ani raya karau gadi isu soda gadi jara yara kongo ani nu jira إنك سيوان جرو إنك سيوان جرو. raya wanjur raya takara Karena sih jar. mata dua angka neng eh Coba mal Bayar segar garum berbeda. Tahu di kanan. kaisa bui Ya? kaisa bui sufi ya mata kindi Kalau bisa agar garu tiga jabatun sih jar. nu gargara malee nama tokko bichatti dhiiftaniin taa'ina gamaa gamana irratti raabaa gaafas badan Akkas bolu garu kamna. Baru bagian solda. wallahi Bagian garu tingke. namni tokko lama yoo irratti hojjete iyyeellaa baqqaan badan malee tokko bichataan ana bilootti gara biraatiin sirbiiti. Assalamualaikum. Kakak jejeta. Boleh sikit tu sana. Masih tu orang boleh sama kata dua aku boleh lalim. Dah. Ini meri dia boleh betul kata tadi. Juga adik ko nak aku dete mana sih boleh pakai. Akamat. Ada aja dah. Negara nanti. maa eenyuun kee nutti deebisaadha. Ini saya. Angku Kamamadooti. Kanan jiru ya. sama Mado. Carraa kenninaa nama biraa. Angku Zaaraadha. miti. Waanuma ajandaa godhattu dhaabdanii maal jechuu barbaadde? Wanna jandaa ta'e shamarra waa'ee shamarranii kun warri akkasitti suuraa harma fuudhee adda rukutee jirbaa rukutee gad deebisu kun irra caalaa dhugaa jirtu isinitti himan shamarran baadiyyaa jechuu barbaade. Anillee baadiyyaadhuma jechuun anis baadiyyaadhuma. Gallaa warri akka kanaa shamarran. Assalaamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Maa suufii ati firgutuma. Suufii ati Keenya naaf jiraadhu nuuf jiraadhu. Waj. Fatiyaa keenya. Ati eenyuun jedhi silaa qaada bilchachine maqaa kee Fatiyaa jedhi malee haa. Qaa jedhi taayiga. Qaa jedhi taayiga. Habibi. Obboleessa koo Akiraa ati barbaadi dabar. Wallahi akkana nafse koo. Gadi qaa jedhi taayiga. Uffata kee uffadhuuti qubnaa garaa. Waa'ee uffisa karaara. Amma silaa. Namni na nyaallatu sidanu ta'a. Keessatti maal godhama? Wanni ati fiddee dhuftu keerii qaba. Waanan sitti himu tokko jiraatiin hojjetta gidduu kana immoo. Ayyee. Ammoo. Qoy gaambaayina ala tokko barri baneen dhufaa. Innan baasiin. Suuraa kaawwattoonni nu meeri. Allah, jawwaanni si musa galoo deebisuu qabeera. Allah gooftaaf. Ijoollee warri. Sheekota sodaachuu dhabnee ilaa waggaa har'aatti maraachuu jiranii nu gochuu jiranii nuti isaan dhaga'uu dadhabne numeerii rabbi
afamee jira baraatuun sii dhugee loroksiisan. Numeeriin baga dhufe moo akkasiin dhufe tammati? Baga dhufe. Nama danuu bade miti sababa numeerii kan. Hai, inumaa dhalaaleen qumxaa uffattee dhufti hundi badaa jirti bara. Ammallee rabbiin ufa dabala lubboo kana kan numeerii kana dhugaa rabbii namni nama sodaata malee rabbiin irra caala dhugaa rabbii nama sodaata malee namni keenya immoo rabbiin sodaachuu jechuun dhugumaadha jechuun natti dhaga'ame natti. Oo karaa rabbii sodaatee ustaadonni baay'ee gorsaa numeerri waa tokko numeeriin immoo amma waa'ee kitaabaa himaan jiru uleen maalitti qajeelema. Eenni sodaatanii bar dhalaa akkam shamarri sheexana bar anumaan walitti shamarran sheexana qulqulluu wallaahi obsan qabdu bar dhalaan. Amma viidiyoo baraana numeeriin viidiyoo lama wayii sirratti hojjeteera viidiyoo tokko sirratti hojjedheera hin galateeffattamu naaleeffattala. Laa yaani arrabanii miti an sa'aatii sanatti aan nama na arrabsu an jala deddeemee ilaalu isin hin laalu bar wallaahi koomantii illee ilaalu wal. An koomantii jedhatti illee yaa rabbi mucattii kanaan biyya tokko nu jiraachifnaan ija sii jaamsee hin jedhaan tureefaa. Laa hin jedhini. Garuu immoo dhiifama nu gootaare amma. Maaliifan hin goone an nama arrabsuu miti yoon argutte illee an dhiifama namaa godhuudha nama izni namaa godhuudha. Ayyee ishii jabaadhu. Maali numeeriin maal ta'e fila namatti dawwalamu achi? Ntaagaa. Ijoollee warra irratti viidiyoo hojjetaa turte hoo jara on dhiifaman gaafattamu hin gaafattu hin gaafadhu jettillee viidiyoo kee jalatti fakkeenyaa warra jaaba keewwatu jaabii muutawaan biyyuma keessa hin jiru jedhaa jirta. Gaafadhii quraana wal naqaraasisuu jirti munaa yoo taate. Wallaahi? Wallaahi. Maashaallah wallaahi namummaa jechuun nama badii ofiis kan namaa sotuma beekuu dhiifamooti birattis kabajamaadhas jaallatamaadha sotuma badiin kan kee sirraa mul'atu dhiifama nama gaafatte iyyuu. Wallaahi baay'ee maaliif seete ilma namaa ta'e kan hin dogongoriin hin jiru inshaallah maa waggaa 30 ta'in ilmi namaa inuma qajeela ilma namaatiin hin qajeelu hin jedhin. Wallahi inuma qajeela ilmi namaa. Dhiifama gaafataniif jechuudha keessaa. Ara wallaahi quraana qara'ennaan isaayyuu na. Okay. Adabanii turanii? Adabanii turan ammas deebi'e. Adabanii turan ganama suuraa poostii gochuu didee guyyaa kana garuu amma inni nan irra barraa ka'u suuraa waan argif poostii godheeraafi. Baalagee turuun poostii godhe. Atamma fakkeenyaaf amma yoo akka adda bakka akkuma qilee qabeessattan jiraadha jette tarii amma sichi maal qabattee dhufuu edda yaani namni keenyas